Siiriyaatti ergamaa addaa kan tokkummaa mootummoota gamtoomanii kufaatii mootummaa Bashir al-Assad baatii 3 duram jeequmsaa fi hokkora haaraa uumame waliin wal'aansoo qabaa waan jirtuuf akka hokkorri dhaabbatuu fi eegumsi lammiilee nagaatiif akka ta'u gaafataniiru. Suudaan keessatti daa'imman miliyoona 16 ta'an waraana biyyattii keessatti geggeeffamuun kan ka'e haala suukanneessaa ta'een rakkachaa akka jiran hoogganaan sagantaa daa'immanii kan tokkummaa mootummoota UNICEF kamisa darbee ibseera. Haleellaa qilleensaa Ameerikaan Yaman keessatti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 59 ol ta'an ajjeefamuun ifa ta'eera. Bal'inna isaa qabanneerraa walitti deebina. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp sagalee Ameerikaa yookaan VOA cufuudhaaf sochii eegaluu isaanii dubbatama. Qorattoota hawaa lama baatii 9 dura torbaan tokko keessatti deebi'uudhaaf karoorfatanii naasaa irraa gara hawaatti imalanii turuun ni yaadatama. Garuu buufata qorannoo hawaa idil addunyaa irratti erga ga'anii booda achitti danqamanii baatii 9f gara lafaatti osoo hin deebi'in hafaniiru. Kanas bal'inna isaa kan isin biraan gennu ta'a. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa ga'u jechaa oduu keenya kan har'aa jalqabneerra. Oduu hangafoota irratti isinitti himnee fi kanneen biroo qabachuudhaan dhiyaadheeraa hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeera. Naannoo Tigraay keessatti rakkoo uumamaa jiru walqabatee uummanni yaaddoo qabu kan himataa jiruu fi waraanni akka isaan gahe dubbataniiru. Waraanni hamaan naannoo Tigraay keessatti lubbuu namoota 100,000 lakkaa'aman galaafate sadaasa bara 2022 waliigaltee Piriitooriyaatiin xumurame. Amma waraanni kun kanarraa kan hin dandamatin akka jiranii fi jiraattonni magaalaa guddoo naannichaa Maqalee irraa deebiin gara waraanichaatti seenamaa jira jechuudhaan sodaa qaban himataa jiru. Magaalaa Maqalee keessatti uummanni wanti hamaan yoo dhufeef jedhee qophaa'aa kan jiru yommuu ta'u gatii shaqaxaa dabalaa dhufuu hordofee namoonni yeroo dubbiin hammaatteef jedhanii shammataa akka jiranis kan dubbatanidha. Magaalattii gadhiisanii bahuudhaaf maallaqa kan qaban ammoo gara magaalaa Finfinneetti deemuudhaaf tikeettii xiyyaaraa kutachaa turuun himame. Balalliiwwan xiyyaaraa Maqaleedhaa gara Finfinneetti taasifamu guutumaan guututti guyyoota dursee kan muramee dhumedha. Tigraay waraana waggaa 2 turee fi lubbuu namoota miliyoona walakkaa kan caalu galaafate kanaan rakkoo hamaa keessa seentee turte. Jalqaba sadaasaa bara 2022 qaamolee wal waraanaan ijoon lamaan mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF waliigaltee nagaa mallatteessuu isaanii hordofee dhukaasni dhaabbatee ture. Kunis hanga filannoon geggeeffamutti naannicha akka geggeessuuf bulchiinsi yeroo ceehumsaa akka hundeeffamu taasiseera. Haa ta'u malee erga yeroo dhihootii asitti aangawoota ol'aanoo TPLF fi bulchiinsa yeroo ceehumsaa Tigraay gidduutti sababa aangootiif walgaarreeffannaan dabalaa dhufeera. Bulchiinsi yeroo ceehumsaa namoonni TPLF tokko aangoo humnaan fudhachuudhaaf yaalaa jiru jechuun yoo himatan gareen lamaan inni tokko isa kaan irratti qaama alaa socho'an jechuudhaan kan wal himatan ta'uunis ni dhagahama. Waliigaltee nagaa bara 2022 mallatteeffamee diigamuu danda'a. Kanarra darbees Itoophiyaa fi biyya ollaa kan taate Eertiriyaa gidduutti walitti bu'iinsi jalqabuu danda'a yaaddoon jiru garuu baay'ee hammaateera. Mootummaan Eertiriyaa yeroo waraana Tigraay mootummaa Itoophiyaa federaalaa deeggaruudhaan kallattiidhaan loltoota bobbaasuun kan hirmaate yommuu ta'u, haa ta'u malee hariiroo biyyoota lamaanii waliigalteen nagaa Piriitooriyaa mallatteeffamuu hordofee laafeera. Jiraattonni magaalaa Maqalees yeroo itti aanutti walitti bu'iinsi uumamuu danda'a yaaddoo jedhu kan qabanii fi yeroo ammaa kanatti wantoota isaan barbaachisu tokko bitachaa akka jiranis ni dhagahama. Waraana Suudaan keessatti gocha gara jabummaa suukanneessaatu daa'imman irratti raawwatamaa jira jechuun mootummoonni gamtoomaniitti UNICEF gabaaseera. Suudaan keessatti daa'imman miliyoona 16 ta'an waraana biyyattii keessatti geggeeffamurraa kan ka'e haala suukanneessaa ta'een rakkachaa akka jiran hoogganaan sagantaa daa'immanii kan tokkummaa mootummoota gamtoomanii UNICEF kamisa darbee gabaasee ture. Hedduun isaanii guyyaa guyyaadhaan balaa hokkoraa, beelaa, dhukkubaa fi humnaan gudeeddiin isaan irratti raawwachaa kan jiru ta'uu yoo ibsan, walwaraansi kun balbala isaanii duratti naannoo mana isaanii, manneen barnootaa fi hospitaala isaanii akkasumas magaalotaa fi gandoota Suudaan hedduu keessatti taa'aa jira jechuun Daayirektarri ol'aanaa UNICEF Kaartiin Raasaals walgahii mana maree nagahee eegumsaa kan tokkummaa mootummoota gamtoomanii irratti dubbateera. Keessattuu daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'an beelaadhaaf saaxilamuu kan ibsan yommuu ta'u biyyattii keessatti bakkeewwan hongeen itti baay'atu 5 keessatti miliyoona 1.3 ol kan jiraatan ta'us ifa godhe. Kanneen biroo miliyoona 3 ammoo sababa caasaa tajaajila fayyaa kufaa jiruun dhukkuboota koleeraa, busaa fi daangee kan jedhaman dabalatee
dhukkuboota birootiif saaxilamuu ibsanii yoo xiqqaate dargaggoonni miiliyoona 16.5 ta'an barachaa akka hin jirres kaasaniiru. Bara darbee kutaalee Suudaan 18 keessaa 9 keessatti dhimmoonni gudeeddii daa'immanii irratti raawwataman 221 gabaafameera kan jedhan Raasal warra humnaan gudeedan kana keessaa harki 3 keessaa 2 shamarran harka tokko ammoo dhiiras akka ta'an dubbateera. Kanneen dhimmi isaanii galmaa'e keessaa 16 daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi akka ta'es yoo dubbatan 4 immoo daa'ima umriin isaanii waggaa 1 gadi ta'us kaafameera. Diinummaan kun akka dhaabbatu yoon gaafadhu dhukkubbii ijoon sun dandamatanii akka miira isaaniitti deebi'aniif yoo jedhu hoogganaan kun dhaabbata doktoroota daangaa hin qabne uggure kan jedhaman gareeleen isaanii Suudaan keessatti ragaa hokkoraa saalaa arganii jiru. Bara darbee namoota lubbuun hafan 385 yaaluun isaanii gola nagaa eegumsaa kanaaf himaniiru. Jeequmsi haaraan Siiriyaa keessatti geggeeffamaa jiru akka dhaabbatu tokkummaan mootummootaa gaafate. Siiriyaatti ergamaan addaa kan tokkummaa mootummootaa biyyattiin kufaatii mootummaa Bashir al-Assad baatii 3 booda jeequmsa hokkora haaraa uumame waliin wal'aansoo qabaa waan jirtuuf hokkorri akka dhaabbatuu fi eegumsi lammiilee nagahaaf akka ta'u gaafachaa jiran. Jiilli addaa Geer Pedersen iyyannoo isaanii jimaata darbe kan dhiheessan yommuu ta'u kunis waggaa 14ffaa mormiin Assad kan dimokiraasii deeggaruu kan waggoota 10 oliif waraana biyya keessaaf sababa ta'e itti jalqabeedha. Wanti akka iyyannoo haaromsaatti jalqabe gara jabummaa ajaa'ibaatiin kan isa mudate yommuu ta'u kunis waldhabdee yeroo keenya keessaa isa gaddisiisaa ta'e tokkotti geesseera jechuun dubbateera. Waldhabdeen kun gadi fageenya gara jabummaa dhala namaa isa dukkanaa'aa kan ta'edha yoo jedhu hoogganaan kun namoota jaallatan dhabuu isaaniitti gadduu itti fufanii hawaasni caccabee jira miiliyoonaan kan lakkaa'aman manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqifamanii baay'een isaanii namoota badan barbaaduu itti ka'aniiru jechuun dubbateera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti waldhabdeen kun baqattoota biyyaa ba'an miiliyoona 6 ol dabalatee namoota gara miiliyoona 12 ta'an achuma Siiriyaa keessatti godaansiseera. Bashir al-Assad muddee bara 2024 faranjoota kan darbe kana aangoo irra ari'amanii kan turanii fi garuu abdiin tasgabbiitti deebi'uu kan argamee ture jeequmsa lubbuu namaa galaafate bitootessa 6 naannoo qarqara galaana Siiriyaa keessatti jalqabeen humnoonni nageenyaa loltoota pirezidaantii duraaniitiif amanamoo ta'an waliin walitti bu'uun lammiileen nagaa hedduu dabalatee namoonni hidhatanis hedduun du'uu isaanii gabaafamee ture. Tiraampii fi Putiin yeroo dhihootti waliigaltee dhukaasa dhaabuu irratti bilbilaan mari'achuuf jedhame. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp gita isaanii Raashiyaa Vilaadimiir Putiin guyyoota itti aanan keessatti mari'achuudhaaf kan jiran ta'uu lola waggoota 3 Yukureen keessatti geggeeffamaa ture irratti dhukaasa dhaabuudhaaf mariin itti fufee jira. Ergamaan addaa Ameerikaa Steve Witkoff kamisa darbee Mooskootti Putiin waliin kan wal argan yommuu ta'u torbee kana pirezidaantonni biyyoota lamaanii bilbilaan ni mari'atu jedhamee eeggamaa jiraachuun dubbatama. Itti dabaluunis Yukureenota waliin wal qunnamuu fi haasawaa gochuu itti fufnee jirra jechuun kan kaasan yommuu ta'u waan yaadaa jiru hundaa isaatti akka gorsaatti kaasee jira. Torbee darbee Ameerikaa fi Yukureen waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 30 turuu Raashiyaadhaaf dhiyeessuudhaaf kan waliigalan ta'uu Putiin dhukaasa dhaabuu akka deeggaran kan dubbatanii fi nagahaan galma ga'uuf haalduree ciccimoo garuu tarreessuun isaanii yaadatama. Witkoff gaafii fi deebii dilbata darbee taasisaniin pirezidaantonni lamaan torbaan kana dhuguma marii gaarii taasisuudhaaf jiru jechuun kan dubbatee fi akkasumas gareewwan mariisistoota Ameerikaa torbaan dhufu keessatti gita isaanii Yukureenii fi Raashiyaa lamaan irraa akka wal argan kan dubbatanidha. Witkoff itti dabaluudhaan torbaan dhufu keessatti waliigaltee irraa akka ga'aman nan amana jechuunis kaaheera. Haleellaa qilleensaa Ameerikaan Yemen irratti raawwatteen namoonni 53 ajjeefamuu dubbatameera. US haleellaa cimaa fi akkaan murteessaadha jettee hidhattoota Houthi Yemen keessatti socho'an kan irratti raawwatte sanbata darbe bitootessa 15dha. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp Houtiin galaana diimaa irratti doonii haleeleef garee kanarratti tarkaanfii cimaa nan fudhadha jechuun dhaadataniiru. Ameerikaan hooggantoonni gameeyyiin Houtii ajjeefamuu ibsitus gareen kun garuu kana osoo hin mirkaneessin hafeera. Hoogganaan Houtii Abdul Malik al-Houtii US Yemen haleeluu itti fufti taanaan hidhattoonni isaanii galaana diimaa irratti dooniiwwan haleeluu itti fufti jechuun kakatan. Dubbi himaan garee Houtii Anis al-Asbaahii daa'imman 5 fi dubartoota 2 dabalatee namoonni 53 haleellaa qilleensaa Ameerikaan raawwatteen ajjeefamuu isaanii gadda isaanii X irratti barreessaniiru.
Namoonni 98 madaa'uu kan ibsan yommuu ta'u dubbi himaan kun wiixata har'aas Aljaawfii fi Hudaahidaa keessatti US haleellaa raawwachuu Huutiin ibsee US kanarratti hanga yoonaa garuu osoo hin dubbatin hafteerti. Ministeerri ittisaa US Peter Hegst hanga Huutii haleellaa dhaabutti opereeshiniin misaa'ilaa itti fufa jechuun kan dhaadate yommuu ta'u pirezidaant Tiraamp haleellaa sanbata darbee wayita ibsan hanga galma keenya milkeessunutti humna cimaa fi hedduu kan barbadeessinudha jechuun kaaseera. Kallattiin dhaamsa Huutiidhaaf dabarsanii yoo gochaa kanarraa of hin qusanne akkaataa kanaan dura argamee hin beekneen haleellaa isaan irratti raawwata jechuudhaan doorsisni Doonaald Tiraamp irraa dhagahame itti fufeera. Gareen hidhattoota Iraaniin deeggaramu Huutiin Israa'el akka diinaatti kan ilaaluu fi magaalaa sanaa fi kaaba lixa Yaman keessa to'atee kan jiraatudha. Tiraamp tajaajila sagalee Ameerikaa VOA cufuudhaaf ajaja mallatteessuun dhagahame. Doonaald Tiraamp dhaabbata oduu mootummaa federaalaatiin deeggaramu sagalee Ameerikaa Voice of America jedhamuudhaan beekamu cufuudhaaf ajaja hojii raawwachiiftuu mallatteessan. Tiraamp dhaabbanni miidiyaa kun farra Tiraampii fi finxaalessaadha jechuudhaan himachuudhaan akka tajaajila dhaabaniif ajaja mallatteesseera. Ibsi White House baase akka jedhutti ajajni kun kanneen gibira kanfalan kana booda ololaadhaaf akka hin hojjenne kan mirkaneessu ta'uu ibseera. Tajaajilli sagalee Ameerikaa VOA'n ammallee adda durummaadhaan tajaajila reediyoo yeroo waraanaa addunyaa lammaffaa olola naazil qolachuudhaaf kan hundeeffamedha. Addunyaa maratti namoota miiliyoona 100tiin lakkaa'amuun kan dhageeffatamu yommuu ta'u Daayirektarri sagalee Ameerikaa Maayik Abraamootiif akka himanitti innii fi hojjettoonni isaanii gara 1,300 ta'an hundi boqonnaa kaffaltii qabu akka fudhatan taasifamuu dubbataniiru. Abraamootis ajajni kun sagalee Ameerikaa ergama murteessaa keessumaa har'a yeroo mormitoonni Ameerikaa akkan Iraan, Chaayinaa fi Raashaa Ameerikaa maqaa balleessuudhaaf seenessa sobaa uumuudhaaf doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu basaasaa jiranitti murteessaa ta'ee bahuu hin dandeenye jechuun kaaheera. Ajajni pirezidaantichaa kun akkasumas dhaabbata sagalee Ameerikaa jalqabaa kan ta'e miidiyaa addunyaa Ejensii US fi US Agency for Global Media yookaan USAGM kan dhaabbilee bu'aadhaaf hin dhaabbanne kanneen akka raadiyoo Free Europe fi raadiyoo Free Asia kanneen jalqaba koominizimii qolachuudhaaf hundeeffaman mallaqa kan kennu irrattis xiyyeeffateera. Hooggantoonni raawwii hojii gara argamaa fi hojii gara xiqqeessaa seeraan barbaadamutti akka hir'isan kan kaafamuu fi Ameerikaa keessatti michuu oduu BBC kan ta'e CBS akka beeksisetti hojjettoonni sagalee Ameerikaa dhimma kana karaa imeeliitiin kan beeksifaman Daayirektarri humna namaa USAGM kan taate Kiristaal Toomaasidha jedhameera. Maddi Ameerikaa irraa dhagahame akka dubbatutti hojjettoonni firlaansii fi koontiraataan idil addunyaa hundi amma mallaqni isaaniif kaffalamu akka hin jirre beeksisaniiru. Imeelii CBS argate hooggantoota raadiyoo Free Asia fi reediyoo Free Europe reediyoo Liberty gargaarsi maallaqaa federaalaa isaanii akka addaan citee beeksiseera. Sagaleen Ameerikaa fi buufataaleen biroo USAGM jala jiran dhageeffattoota miliyoona 400 ol kan tajaajilan yoo ta'u bal'inaan BBC World Service kan gartokkoon maallaqa mootummaa Ingiliziitiin deeggaramu waliin kan walqixxaatudha. Biiliyeenarrii fi gorsaa ol'aanaa Doonaald Tiraamp kan mootummaa Ameerikaa irratti tarkaanfii hojjettoota hir'isuu olaantummaadhaan to'achaa ture Elon Musk waltajjii miidiyaa hawaasaa isaanii X fayyadamuudhaan sagalee Ameerikaa akka cufamu waamicha dhiheessee tureera. Pirezidaantiin Ameerikaa dhaabbilee kanneen mana dhaabuu ittisuudhaaf itti gaafatamummaa qabanii fi mallaqa godambaa fi manneen kitaabaa dabalatee mallaqa dhaabbilee federaalaa biroo hedduudhaaf kennamu dhaabaniiru. Tiraamp bara hojii isaanii isa jalqabaa irraa kaasuudhaan tajaajila sagalee Ameerikaa irratti qeeqa guddaa kan qabu yommuu ta'u, dhiheenya kana amanamtuu cimtuu kan taate Kaarlilaak gorsaa addunyaa Ejensii Miidiyaa Global Ameerikaa akka taatuuf muudatee ture. Pirezidaantichi yeroo hunda miidiyaalee gurguddoo kanneen isa irratti looguu ibsu miidiyaalee akka CNN fi MSNBC kan haasaa kutaa haqaa keessatti taasisaniin malaammaltootaa fi seeraan ala jechuudhaan ragaa osoo hin dhiheessin dubbateera. Ibsi White House kan waa'ee loogii VOA'n qaba jedhame irratti yaada kennitootaa fi gabaasa dhaabbilee miidiyaa damee raayitii hedduu waliin kan wal qabatedha. Dhimmi biroon ammoo gabaasa guyyuu filannoo Ameerikaa bara 2020 kan wal qabatu yoo ta'u innis morkataa Tiraamp kan turan Joo Baayidaniif kan loogeedha jechuun haaloo baheera. Sagalee Ameerikaa bara 1942tti kan jalqabe yommuu ta'u innis olola naazii fi Jaappaan ittisuudhaaf kan hundeeffame ture. Tamsaasni VOA inni jalqabaa kan tamsaasan BBC'n
USF ergiseen hojjetame ta'uu himameera. Jeeraald Foord pirezidaantii duraanii dhaabbatichaa Sagaleen Ameerikaa walabummaa gulaalaa eegsisuudhaaf chaartara uummatam bara 1976tti mallatteesse. Bara 1994tti boordiin bulchiinsota tamsaasaa kan tamsaasaa waraanaa hin taane to'atu hundeeffame. Bara 2013tti ammoo jijjiiramni seeraa Sagalee Ameerikaa fi dhaabbanni hidhata qaban US keessatti tamsaasa akka jalqaban hayyama guutuu kenneera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabannee kan hangammaatti dhageeffattanidha. Waan waliin turtaniif galatooma.